Pireezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Dr. Kabajaa Sheikh Haji Ibrahim Tufaa hawaasni Musliimaa baatii Ramadaanaa kadhannaa fi walgargaaruun dabarsuu qabaa jedhan. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa sona Ramadaanaa bara 2016 ilaalchisuun ergaa baga geessanii dabarseera. Jaldeessaa Bakkasaa dabalata qaba. Manni maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa sooma Ramadaanaa 1445 bara 2016 ilaalchisuun ergaa baga geettanii dabarsee jira. Pireezidaantiin mana maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Dr. Kabajaa Sheikh Haji Ibrahim Tufaa hawaasni Musliimaa baatii Ramadaanaa kadhannaa fi arjooman dabarsuu qabaa jedhan. Hundi keessan bakka jirtanitti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu isiniin jedha. Kanumatti aansuudhaan Ramadaana baatii guddoo kabajamtuu hoggantuu baatii 12 kan ta'e baatii Ramadaana har'a kunoo jalbultii geennee borumoo iftaan simanna jechuudhaaf qophee wayita jirru kanatti nuti akka mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa yookaan federaalaatti fuuldura keessanitti wanti argamnuuf gammachuu kana kan bara baraan Rabbi nu gammachiise Rabbi gara kanatti nu deebisee jalbultii baatii kabajamtuu tanaan nu gahee galatoonfachaa hundi keessan baga isiniin gahee baga waliinuu nuun gahee soomana nagahaa ka gammachuu ka tokkummaa ka jaalalaa tahuu walii hawwaa. Manni maree Islaamummaa Itoophiyaa hawaasa Musliimaa fi kan Musliim hin ta'inillee waliin waan hunda waliin qoodataa kan jedhan Sheikh Haji Ibrahim Tufaa baatii kana keessatti tokkummaa fi jaalala cimsachuu qabnaa eeruun kanaanii rakkoo nageenya bakkaa bakkatti mul'atu hambisuu fi harka wal qabannee hojjannaa jechuun dubbatani. Yoo soomana keessan soomtan wanni nuti imaanaa isinitti jala murree isinitti dhaamnu obboleeyyan keenya muslimtoonni bakka jirtanitti biyya keessas ta'e biyya alaatitti obboleeyyan keenya warra har'aa qe'ee fi qabeenya isaatirraa buqqa'ee har'a muka jalatti argamu dirri irratti yaa'ee argamu ka qorraa fi aduun itti wal tar'eeffatu qe'ee fi qabeenya isaa keessaa bahee alatti yoo inni argamu rabbiin jara bira gahee nama biraa bira ga'uu wanni isa dhoowwu hin jiru rabbi fatanaadhaaf kaan kenneefi kaan dhooggatee kaan beelessee kaan obaasa waan taheefi maatii fi mana keessanitti shorbaa fi badhaasa fi gammachuu adda addaatiin gammadaa wayita Ramadaana rabbii qabdan rakkataa ala jiru kana yaadachaa du'aa'ii godhaa biyya kanaaf rabbi nageenya zalaalamiidhaa akka fidu du'aa'ii godhachaa hundi keessan halkanillee taraawiha keessatti illee du'aa'iin akka nullee yaadattan akka biyya kanaallee du'aa'ii gootan guyyaa wayita hiitanillee sa'a ijaabaatittis du'aa'iidhaan biyya keenya kana bira akka dhaabbattan wardiyaa nageenyaa hundi keessan akka taatan carraa kanaan isinii dhaamuun barbaadaa galatooma wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.